والله لازم وان إني نقول يا صديقي تو ما نقي سجوا فاميلي نما تكون دبتشو دبي Goota waan dhufu hin beeku jettiin riikoordi godhee riikoordiin sun ni jirti ragaadhaaf taa'u jirti jechuudha. Hin dhageenyallee hin arginallee hin faradina. والله لازم وان إني نقول أنتني راتي متى قلت تاني سموتي جنة تبتي سموتي جنة في دجورة دبي برا سموتي سيجن يا صديقي تو ما نقي سجوا فاميلي نما تكون دبتشو دبي akka qaanyitiin lakkaa'e kana waliin irra ga'e kun qaanyi na fakkaate namaan itti himachuu faamilii tiyyatti illee dubbu. ليس خلاص أبشر. جرى خير بوليتين تاني بوينتي لما قول قد دولة سنة تويته. مجيون تنيجافا أسرت تلفته متو شمرين أرومو دا تكتيا برنوتا حافظتو. نمني غري هوري دافجج جيرينيا نمالي دوكاني سودان ديايا تيو. وري غلي ammoo wanni takkittiin nama sodaachisu jara keenya dhiifamallee naa godha. Michoon tun namarraa dhalattee obboleeyyan qabdii, haadha qabdii, fira qabdii, firri sias jala taa'ee dhageeffachaa jira beekan. Wanni tuni booda waan kottuullee fiduu dandeessi. Namni intala dhalaa haadha qabu intala dhalaatti taphatee maallaqa irraa nyaatee eerpoortii irraa na fuudhuu dhabeetitiin achi booda mana hayyooti yaadeen deemee jetti. Tun ammoo dubbiin dubbii ajaa'ibaati. Wanni takkittiin ummata kanaaf gajjabeessinee dhaabnu warri as jala teessanii dhageeffachaa jirtan abbichi isin fuudhuuf isinin dhufu sumuuniin isaa isinin bahuu qabdi malee sumuuniin teessan takkafaatti bahuu qabdu. Ammoo obboleeytiin teenya taas jala teessee waan kana dhageeffattu dhaamsarraa haa fudhattu. Tasadaffaati faamiliin michiyoo tanaa dubbii tana dhagayaa jiran Itoophiyaa keessa jiran wanni biraa fakkottuun takkas dhufuu dandeessii beekan. Akka ammaa agarruutti waan amma haasa'umu kanarra. Hin dhageenyallee hin arginallee hin faradina. George Ken magaalaa takkicha haati deettee birriin kun sila tafiqiri si kennan sila tagaafa lubbuu kiyya nyaadhu limaan barbaadda maal uffata siin jedhan sammoo isa sitti herreegame moo hin liqeeffata nutti addaan baasi nu him hin liqeeffattee tagaafa fiqiri sitti haasabame addaan baasi nu him baqa nu kana baruu barbaada inti miliyeena 15 maabo manni kun marti maa yoo hojii nyaanne maal qabu miliyeena 15 adda kee liqeeffattee nyaanna rakkoo guddaa yoo fiqiris nyaachisan immoo tu waan nama nyaachisan haqqis namaan jechuun immoo waan hin jirre gara dhabdee barnuu galuu didee Artist George Abbu isa bandiraa Filistiin bakka irreechaa irratti ol qabee addunyaan isa dinqisiifatte santu arra bakka tanaan as bahee jechuudha. Maallaqa dila kana sirraa nyaachuu keessatti waliigalteedhaan walitti kannitammoo wahirratti walitti kannitammoo moo jaarsa xiyyaa akkanumatti gartee niin kannaaf jetteeti khatti kannite. Nin kannaaf jeetiin tihaniin itti kannee jaarsaa fi jaartiin gaagizee waliin jiraattu karoora baafattuu jira jiru irratti waan godhachuu qabduu fi waan godhattu hedduu jira jaarsaa fi jaartiin gizee walii kannitu walitti dokumentii waliin saayin godhee wanniin waliin kannine hin jiru amantumaa gaaka jaarsaa fi jaartiin waliin jiraattutti akkasumatti itti kanneessatti. Laal nagalee jira wanni bakka tanatti fade maallaqa kana gaafatti kannitu mana nuu jaari jetteeti moo naggadatti eegalla jetteeti moo haala kamiini
maallaqni kun akkaataa itti kanne karaa investmentiidhaatiin itti kannes ni jira jechii anaaf inni maqaa kiyyaan fudhatamtee jira jechii san irratti invest godhuudhaaf karaa saniin itti kannes ni jira. Ammoo inni waan takka itti hojjechuudhaaf viidiyoo kilipii itti hojjechuudhaaf Naayiroobiidha. Sanis kaniin akkaataa sanitti itti kannes ni jira. Khabiraa immoo kaniin dhaab bakka kanatti dhaab viidiyoo kilipii hojjechuudhaaf Naayiroobiitti itti kannite. Bakka viidiyoo kilipii jedhu kana itti kannite moo ni kanniteef? Ani kannineefi because ani sirba kana hedduu sirbirratti hedduu waan sirbaatirratti supporting godhu garuu jaarsa kiyya waan ta'eef jecha ani waan kana dalagadheetiin sii deebisuudhaan jechuudhaan kaniin itti kanne. Okay, waliigalteen teessan siifin deebisaadha. Siifin deebisaadha. Meeqa sirbaa wanni kunoo? Kilippiin itti dalage $10,000. Biyya keessatti inni waan kilippii adda addaatii fi sirba inni 2020 irraa jalqabee ilaan qaammaa baasaa jiru kana hundaa'u miiraa kanaa jechaadha. Toora almost wacii isaatii fi waan hunda waan inni itti jiraatuu fi kana hunda waan magaa kondominiyeemii itti bitanne jennee waan lafa kaayyannee fi waliigalatti toora almost 30 wayii ka investmentiidhaan immoo $50,000 kaniin biyya chaayinaatti meeshaa fiduudhaaf itti ergee jechaadha. Investimentiidhaaf ka biyya chaayinaatti ergitan doolaara meeqa itti? Hello. Hello, assalamu alaikum. Jorji ya si Hamza Fa si bisa live irratti. Ana Farhan Jorji. شوفنا رتي سيجارة لا منذ أن ترتيب على فجره دبين ما أجايب سيفتو هنا لا مسكي هي كما شانتم جورجيا بورت كما ديدمي لما كما دبشاني في ترباتم كما فرت بيفر واي يارو تفرتم كما جاءت بيشان يا الله كما دبسدي في واي لا كما سديتمي في جها كما ترباتمي جها كما ديدمي أفر كما دبسدي في جاتم كما صدمي تربا كما دبا أفر ونما نسرت به ومالك أتفك على فامتي يجسي قال كما شنتمي تكا كما شنتمي تربا كما دبا سديتم كوكودا سديت كما صدمي في وخنما قفتينو يولا كوين مليونو تاولي بير مليونو قفامي حمزة أستاذ حمزة يو ما يروح تقدم ندبته قلا لا تريسي يوم يقرأوي تريسي قرأوي خن قفتي يولا كاومي لا كم ندي بشانشانو لا كاولا كويسة دورا إذا كابو نمني أورم وراغا يو إن تلادلا كرمن ياتني ديمون خنما غمچيف تطات لا خنس كم ندي بسدي في جهاتم كبيراتي بريتي كابو هذا الكابو دلها ما تكتب خنمانو مالك على فامتي ولا كوين جرافت والله واو خنمانو يولا كوين مالك على فام ما ozo isintaate arra maaltu isinet dhagaba maallaqa diila kana Hamza
Rekoordiin daqiiqaa 40 deemti. Walitti araarsuudhaaf jibbaata hangan godhee hunda arkuu dandeessa. Hanga xumuratti hanga nagee addadhaan mannu. No tana san kophaa miti ani kopha irraa ina sa'u jiraadha kophatti fideeti akka inni silkii nurra dhaamses asirraa namoonni argaa. Asirra ni dhageessifna malee risiita viidiyoo irra fideetiin garsiisaa haasawaan Joorjii ummata muuziqaatis takka takkaan tan akkanatti wanni dhiifamu hin jiru. Tuffiin hagana gahe gurrarratti silkii xirqam ati eenyu jee xirqam nama godhuun tun. Tufriyaa jaamti ol deebisuun hin danda'a obboleettii isii. Kun waraqaan tanaan zalaal kudha agartee kun waraqaan fuudhaaf heerumaa tana. Rasiidileen akkasuma jira sagaleen ni jirti wannummaan guutuun tartiibaan takka takka jirti waan akkanatti bira kutanii miti sii galte kun suuraan isaaniitis tana. Raawundaa keessa lallu sagaleen akkasuma jirti everything jechuudha. Malee waan namni cubburra kaayuu miti buleessi. Mujiyyoon dubbattee ofirraa buqqisuu beektu dhugaan jirtu tana beektee dhugaarraa olii ka'an namni horiirraa olii ka'a malee dhugaan jirtu kana inni asirra dhufee samma akkamatti hin dubbaddaa jechuudha. Ni jiraas jala. Dhaggeeffachuu jira ammoo gaa dhuguun nama obboleettii wajji dhalanne waan nama tokko waan sagalee tana dhaggeeffannaa obsime sagalee tana. Tun sagaleen ta Joorjiiti jechuudha akkasiimi. Hello, Joorjiiti. Kalian sih kafala malla. Hello, dhaggeeffate. Ati waa'ee mallaqa qabdaa malee lama. Kalian sih kafala malla kau berbuat kalian dah sigale. Kau berbuat itu sigale. Dua yang makan sih. Okay, maallaqa yoo barbaadde inumaatu dhalatti godheetiin sii kafalaa aje akkasimi jara keenya. Ummataaf irra deebise guuta akka abaaboo xiqqoo afaan ni cama kanneen irra deebise ummataaf. Okay. Hello, dhaggeeffate. Ati waa'ee mallaqa qabdaa malee lama. Kalian sih kafala malla kau berbuat kalian dah sigale. Kau berbuat itu sigale. Dua yang makan sih. Tole. Hayyee. Qaybummas ni qabnaa dhimma arkiitiinis walitti ni dhufnaa. Ani hamtuu takka walumaa galatti isaan qabu dhimma manguddummaatiin seenee jechuudha gaafa sanii. Isiin immoo maatiitii yaa obboleettii ashii taate akkuma isiniin jetti jalqaba manuma kiyyatti. Haadha mana keetii. Ashii taan haadha mana kiyyaati obboleettii isiiti. Kanaatutu waliin fida ammas mana kiyyatti wal baranii. Yeroo hedduu takka na dhooyfattee guyyaa kan dhuftee irratti himtee manguddummaan ergattee manguddummaa san irratti dhaqee wajji haasee booda wal khaaduutu dhufaa wal shakkuutu dhufaa tajattuun gartee waraabe daqiiqaa 34 weefiidhaan waraabe gara GV lama akkana ni ta'a wantini telegiraamaan intarneeta kiyyaa dadhabaasuuta deemu jira garuu haga takka irraa ciree jechuudha sirratti ergeetiin jira guutuu sittin ergaa gabbaaftee dhageessisuu dandeessa maaliifi akka booda wanni biraa agartee sobni biraa wal kaasuu dhiifi maqaa wal xureessuun hin dhufne jechuudha gama fayyaallee sii galee kana wanni murti guuto wanni godhe invite godhee fi WhatsApp kiyya kan na ergu kana sirra live jedha goota waan dhufu hin beeku jettiin record godhee recording sun jirti ragaadhaaf taa'u jirti jechuudha. Ani fuudheetiin jira jaartii lammadaa taatee jiraachuu ni feetii ni taa'aafii naan je dhipha caqaseetiin fuudhuu mirga isaatii shari'a islaamaatii hayyamaa fi ani walumatti fayyisuudha jeeni sani fedhii isiitii fedhii teetii garuu ani walitti isin fayyisuu qofa dalagaan kiyyaa walitti isin araarsaa jaarsaa yartumaa akkasanitti deebitanii ni taa'an jeen rakkoon qabu. Sokondii lama kana caqasee in ta'uu an dhiisiin fedhuuyi takkaa jirtu baddee jirtii walitti deebi'uun ni ulfaataan irraa dhiisii farahaan naan jee. Lakkii jeetiniin nageenya habuu jee falmee hin barbaadu naan jee gartee eega. Yoodhaan fedhiin qaban yoo siin fedhiin qaban namni kun dirqamaan walitti wanti ta'uu waan dandeenyeef narraa hafuu naan jee okkeen jeeni
Abasteppi lammadaa jechuudha. Isin waliin nu araarsi jetteetiin kan ergatte qabeenyaaf ergatte hangaruu dura araaran dhiyeessee jechuudha. Araaraa dursa waan ta'eef. Sambooda Joorjii gartee miliyoona 15 ol gartee qabeenya biraa qabaa. Dahabas meeshaa mana akkuman jechuudha. Isa biraa deemee karaa alaa deemetti nagahumaannin biraa deemee meeshaan teessachuma jettii dahabaa fi taanzaanaayitii dhafi dahaba alaa akkanatiin boorsaa keessaa meeshaa qaalii qabaa. Miliyoona 18 oliin qabeenyas biraa qabaa. Gattee ani maali miliyoona 18 kun maaliif baaftee akkamitti kan teessan hin gaafanne gaafuma isin wanti naan jettee dhaqee gaafadhee wanni inni naan jedhee wanni gartee gaafa jaarsaa jaartummaadhaan hojii jiran walii godhan suni sagaraa ta'ee jira already waan hin jirre kanaafuu ani kana biraa qabdu qarshii ammayyaa ta'u qarshii 150 moo 100 na biratti hafee naan jedhe. Doolaara moo maallaqa Itoophiyaa? Maallaqa Itoophiyaadha.